بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبا إن شاء الله أرى ونين ردبتو فلو namtoko ka kristana waan jedhe waaqii ka kristana tokkuma akka sadii mul'ata malee inni tokkuma jedhe. Ammoo waaqii islaama tokkooniti waaqii islaama hedduu jedhe. Wanni inni akkan jedhuuf maan jennaan qura'aan keessa rabbiin qura'aan kan nu gabbuuse nusi erge jedhee dubbatu. Maaf nuuyedha. Kanaafuu akka inni hedduu qabuuf akka inni tokko hin taatiin garsiisaa fi qura'aan keessatti akkan jedhaa jedhee namni kiristaanaa waan kan dubbate. Duuba qura'aanii dubbattana deebiin kennineef duratti ta'am inni kiristaanii waaqii kiristaanii kadhannu waaq tokko hin jedhe taleera dubbachuu fedha. Inni waan jedhe waaqii keen tokkochi kun akka sadiin uf mul'isee jedhe. Akka abbaatiin uf mul'isee akka waaqa abbaa, akka waaqa ilmaa, akka waaqa afur qulqulluu jedhe. Ammoo sadeenuu waaqa tokkoo jedhe. Duuba waan an jedhuun waaqii keessan tokkooniti jedhe. Akkam tokko hin taatin waan jette waaqii abbaa ilmi ergate, afur qulqulluu ergate. Yoo tokko kaan ergachuu danda'e akkamii warri kun nam tokko ta'a? Akkamii waaqummaa tokko waliin qaban? Ka abbaan waaqi ilmallee ergate, afur qulqulluullee ergate. Akkamii deebi'ee warri kun tokko ta'a? Moo tokkummaan tokkummaa akkamire? Tokkummaa gurmuuti. Tanuu nam tokko fa'a waliin jedhanii nu gurub tokko yookaan faamilii tokko jedhan wanni ta'a akkasiiti. Yoo bisiin ta'a akkasii taati. Baadho warri sadii jechuudha. Maan jennaan faamilii tokko jechuudha. Faamiliin tokko jechuuti malee faamilii tokko keessa nam zaidii lamaa jira, lama sadii afurii jira. Akkanaanu yoo duuba kitaaba Baayiboo gad deebine yoo akka namni kun baanu Yesuullee waaqa, afur qulqulluullee waaqa, ka waaqii abbaallee waaqa, ka jala sadeenuu waaqummaa waliin qabtaati. Baayibootu garbaas. Baayiboo keessatti Yesuun ani erga waaqatti jedhu waaqan na erge. Namni waaqan na ergedha akkamiin deebi'ee waaqa sun ta'a? Inni kun waaqan na ergee jechuu jira. Ani waaqan na ergatee waaqan na erge waaqatti suniif laftan gubbaa jiraa jedhe. Yohaana 17:3 irratti namni jireen bara argachuu feetan, namni janna seenuu feetan waaqa tokkochi dhugaa dhugeessa nallee akka ergaa waaqa na dhugeessa nallee waaqa na erga nallee ergattuu waaqati akka ergattuu waaqa na dhugeessa malee akka waaqummaa na dhugeessa hin jennu. Inni waaqa ufiif waaqa garbaas. Waaqa tokkochi dhugaa dhugeessa yoo janna feetan nallee anallee akka ergaa waaqa na dhugeessa yoo sun janna argatanii. Akkas jechuun laa ilaaha illallah wa anna Ciisaa rasuulullah jechuudha. Waaqi tokko jettee Ciisaalleen ergama waaqa jettee akkasiin janna seentaa jedhee sun. Akka mallee isaaf waaqi tokko hin taatin Yohaana 14:28 irratti Yesuus waan jedhe waaqiin arguddaa jedhe. Waaqiin arguddaa jedhe. Adha yoo inni illee waaqum taate haa waaqillee inni sun taate akkam tokko haanir jira. Akkas jechuun akka warri waaqummaa waliin hin qabne garsiifti. Haan erga waaqati, haan waaqi erga jechuudha. Dubbi tana yoo Phaawuloleen nam dharaa waaqummaa Yesuus odeessaa deemu in dubbate. Akka waaqii Yesuus irra jiru dubbate. Akka Yesuuf waaqii walqixxummaa waliin hin qabne.
kitaaba Korintoo tokkoffaa Korintoo tokko Korintoo qara boqot kudhan tokko qajeeltu sadii. First Corinthians chapter 11 verse 3. Yesuun akkan Pawuloon akkan jedhe dubbiin tun dubbii Pawulooti ka kiristaanii dubbii Waaqa jedhu. Ammoo anin Pawuloon jedha beeki ammoo anin akkisan akka Kiristoo nam cufir jiru barattan fedhaa jedhe. Akka Kiristoon Yesu Kiristoon nam cufir jiru barattan fedhaa jedhe. Nam cufir jiru barattan fedhaa jedhe. Dhiirsillee niituu ufir jiraa jedhe. Waaqilleen Kiristoo jiraa jedhe. Waaqilleen Kiristoo jira. Dhiirsillee man keessatti niituu fi abbaan man isaa dhiirsaa jedhe. Nabiyyootallee adoo waaqii ergee isin dubbii Waaqallee namatti himte Waaqa wal qixxeessuu hin dandeenye. Waaqa warri jiretti Waaqa warri ergetti warri jira warri ergamtoota Waaqa suniiti. Kanaaf armallee maal jedhe Pawuloolleen akkuma Yesuun Yohaana 14:28 irratti Waaqni irra jireedhe armalleetti Pawuloolleen dubbisuun dhugeesse. Bitta Waaqni nam cufir jira. Yesolleen Waaqi waan cufir jira. Yesolleen nam cufir jira. Abbaan manaalleen warri isaa irjiraa jedhe. Niitii isaa fa'a irjiraa jedhe. Akkanaan akka warri kun walqixxummaa hin qabne barsiiftu bayboonu. Akki deebi'ee duuba kitaabiin akkan jechuu jira. Akki deebi'ee Yesuun sun duuba Waaqa sun walqixxaa'uun hin jirtu. Kanaafuu akka bayboottu Yesuuf Waaqi Waaqummaa waliin hin qaban. Walqixxummaallee waliin hin qaban. Fuula hedduutti Yesuun hin dubbata. Kitaaba Markoo keessatti namni tokkitti gad dhufee waan jedheen barsiisa dansa yoomaan hojjedhe jireen barbaraa argadhaa jedheen. Jireen barbaraa jechuun everlasting life jechuudha. Fuula gartee ati maayisha keetti haatiin dootiin jir fuula akkasii janna sun akkamiin argannaa jedhanii gaafatan. Namni kaan gaafatan namni Yahudii tokkin yoomaan hojjedhe janna sun seenaa jedheen namni sun. Jennaan Yesuun waan jedhe atmaa fi dansanaan jettaa jedheen qara. Adoo gaafii dante siin deebifne ati qarma dansanaan jettaa jedheen. Dansaan Waaqa malee hin jiru jedheen. Armalleetti Yesuun waaqummaa mormachuu jira. Waaqummatiitu jira. Madan sanaan jette jedheen dansaan Waaqa malee hin jiru. Yoo ammoo jireen barbara sun argachuu feete seera Waaqa guutii jedheen. Markoo kitaaba gamii Markoo kitaaba Markoo chapter 10 verse 17. Atoo Yesuun karaa gul deemu namichi tokkisatti utaalee dhufe jilbiiffatee is gaafatee waan jedheen abbootansa fulaan warri abbootansa jedhe tana kitaabii afaan Firenjii waan jedhe barsiisatansa jedhe good teacher jedhe abbootansa ammaan tolchaa jedhe akka jireenya garii argadhu. Jireenya garii fuula hin doonu haati meeshaa keettiitu jannata. Yesuun waan isaan jedhe ati maaf dansa naan jette? Enti dansa Waaqa malee jedheen. Dansaa Waaqa malee hin jiru jedheen. Yesuun nam dansaaniti. Namni Waaqa namni dubbii Waaqa namatti hin dansaaniti. Dansa. Ammoo ormatti inni maaf dansummatiitu jira. Maan jennaan kun afaanii. Afaan inni gaafatis gaafataniin afaan Ibraaniyaa yookaan afaan Aramaayikiiti. Jechi dansaa amma armat dansaa tafsiran kun warra sun biratti jechi amma armat afaan Boraanaatiin yookaan afaan Kiswaahiliitiin yookaan afaan Ingiliishiitiin tafsiran kun afaan warra keessatti jechi gartee Waaqan faarsuu malan. Dansa jechuun sun labda beestee barsiisa qulqullichi
jedhee namni haan gaafachuu akkas faan ta'uu ni mala. Maan jennaan inni sila dansaa dansoom sila diduu mala. Dansoom gaafatan kanatti dansoomi kun dansoom amma nu beena amma fakkeenyaaf namaan dansa itti haaniniiti. Kun kagartee ulfin waaqat akka waaqa nama ulfeessan. Kanaaf ulfin sun didi. Yoo sila waaqa taate sila irruma caqasee gaafi namni sun gaafate sila dabruu mala. Inni ammoo gaafi namni sunii lakkisee barsiisa dansa manaan jettaa jedheen qara duratti adoo gaafii anti siin deebimne jedheen. Maan garsiis akka Yesuun waaqin taatiin garsiis. Amma warrummaan Baay'ee qor kun Markoo, Luukaa, Mataayoo warra kana kitaaba wangeelii kitaaba wangeelii kiristaanii jedhuun kan injiila jedhuun injiila afran warri qor kun Markoon dubbii tana qajeela qore. Ammoo nam tokko Mataayoo jedhan ka dubbumtan fudhatee ammoo jecha kan akka Markoon qara kan irra gorsee jira. Luukaalleen akkuma Markoon qor kan qore. Ammoo Mataayoo jechuu kun majiibuu Yesuun kentuunis dhibbee armatu wanni siin garsiifti Yesuun waaqummaa mormati waaqummatiitu jira fakkaatti is biratti akka Mataayootti Yesuun kun waaqa ta'uu malee waaqummatan akka namni akkasitti hin garre Mataayoo 19 Mataayoo 19 qajeeltuu 16 irratti fuudhee dubbii ta'an beddeel Mataayoon. Maan jennaan namichi Markoo keessatti wanni ni gaafatti barsiisa dansa jedhee Yeesoo yaamu dansa isaan jedhu yoomaan hojjedhu jenna seenaa jedheen yoomaan hojjedhu jireen barbaraa argadhaa jedheen jennaan ma dansa naan jetta jedheen qara waan qaraa dansaa waaqa malee hin jiru ammoo jireen argachuu feetumaan seera waaqaa jabeessii jedheen. Ammoo Mataayoo keessatti Mataayoon dubbii sun fuudhee beddeel. Maan jennaan akka namni gartam Yesuun waaqummaa didee hin jenne dubbii taan fuudhee gaafii taanuu fuudhee beddeel akkaataa namni kun gaafate iyyuu. Waan jedhe gaaf tokko namichi tokko Yeesootti dhufee waan jedhe abbo ani waan dansaa akkam tolchuu mala akka jireenya egeree argadhu jedheen. Abbo an waan dansaa akkam tolchuu malee jedheen akka jireenya egeree argadhu. Markoo keessatti ammoo waan jedhe barsiisa dansa isaan jedhe barsiisa dansa jedhee si yaamu. Abbo hormattoo abbo callaa jedheen dansa birin keen maan jedheen an waan dansaa akkam tolchuu malee jedheen akka jireenya egeree argadhu. Gaafii cuqaraa beddeen dhugaa Markoo keessatti inni waan hojjechuu mala ka jireenya barbaraatiin argate gaafate. Ha gaafatuutii ammoo fulayya sun dansa isaan jedhanii ma dansa naan jettee ta'an armatti hayyuu keessa baase Mataayoon. Ani waan dansaa akkam tolchuu mala akka jireenya egeree argadhu jedhe. Yesuun waan jedheen waan dansaa maaf na gaafattaa jedheen namni dansaan tokkolleen Yesuun waan jedheen waan dansaa mana gaafattaa waan dansaa nama gaafachuu ammeen qabdi. Waan dansaa hojjetanii jennaan seenan jireen barbaraatiin argatan gaafachuun ammeen qabdi. Namni kun ka dubbitan silaa beddelee dubbitan ammoo qajeelfachuu dadhabe nam sobuu dadhabe. Waan dansaa mana gaafattaa jedheen kaan keessatti hoo ma dansa naan jettaa jedhe Markoo keessatti ammoo Mataayoo keessatti waan dansaa mana gaafattaa jedhe dansaan ammoo tokko callaa jiraa jedheen deebi'ee malee har'a. Inni waan ni dansaan jennaan seenan jireenyaan argatan maan jedhee gaafate. Ma waan dansaa na gaafate dansaan tokko callaa jirmaa fedha. Wanni dansaan jennaan seenan seera waaqa guutii jechuuni malee waan dansaa mana gaafattaa jedhee wanni gaafii akkasii deebisuuf maan. Am statement kan wanni akkan deebisaniif akka gartee amma Yesuun bitta ma dansa naan jetta ta'an keessa baasanii dubbii sana akkana biddel namni kun Mataayoon. Ammoo Markoof Luukaa yoo namni story tan dubbitan ta'amma nama Yesuun dhufee gaafii tan gaafate tanatti ilaaltu Markoof Luukaalleen jecha kana akkuma takka qorti. Ma dansa naan jetta dansaa waaqa malee hin jiru jedheen. Ammoo yoo hojii jireenyaan argatu feet seera waaqa guutii jedheen. Dubar malleetti Yesuun waaqummatiitu jira.
naaf waaqii tokkoon itti garsiisa. Maan jennaan yoo sala inni waaqa sun taate madansaa yoo naan jettee barsiisansa isaan jedhan iyyuu yaa'is ulfeessanii ulfiin sun fudhatee gaafii namicha sala majiibuu kennuufi maali deebii kennuufi maali ammoo inni gaafii namichaatu qara eegee haansee dansa isaan jedhan taan irraa dallan madansa naan jettaa ma qulqullichi naan jettaa qulqullichi waaqa malee hin jiru jechuudha. Waaqa faarsu malee annama keetitti mana faarsitaa jechuudha. Duba akkanaani yoo akka baay'ee boolle dachaani Yesuun waaqummaa waaqa waliin hin qaban. Yesuun waaqummaa waaqa waliin hin qaban. Namni tokkolleen seer gaafate. Seeri jabaan kam jedheen waaqii heen waaqa tokko jedheen waaqii heen haynilleen keessum jiru Yesuun waaqii heen waaqa tokko jedheen waaqii waaqa qabin jira. Waaqii waaqa qabees jira. Akkanaan jechuusillee walni garsiisa akka Yesuun waaqa hin taatiin garsiisa. Fula dhibiilletti kanneen ergamtoota isaatti gad dhufee maan jedheen anof deemu malee jedheen Mataayoo diddami Mataayoo angara abba kiyya deemaa jedheen isanillee abba keessanii jedheen nallee waa kiyyallee isanillee waa keessanii jedheen jechisu. Gara abba kiyya deemaa isanillee abba gara waa kiyya deemaa isanillee waaqa tun cuf wanni sin diidessitu akka Yesuun waaqummaa waaqa waliin hin qabne kan garsiifti. Duuba lammeessoo amma lakki Yesuun waaqa hin taatiin kanni waaqummaa beeka waaqummaa illee hin qabne maan jennaan waaqa hojja waaqa taatiin inni fakkeenya foon namaa uffatee gadhuuf akka warra kiristaanaa ba'an inni foon uffatee fakkeenya namaatiin nu gadhuuf jedhan beeka isaallee laf kaa'e waan beekullee wallaala qiyaamaa yoo midhanii gaafatan namni tokkolleen kabee hin jiru jedhu alleen hin beeku jedhu abba callaa beekaa jedhu akkas jechuun hojinni abba callaa beekee hojinni isa abbaaf afur qulqulloo beekee de is callaa itti keessan beekne jechuudha. Ammoo inni abba callaa beekee de akkas jechuun afur qulqullooleen hin beekee jechuudha guyyaa sun. Guyyaan qiyaamaa yoo midhanii gaafatan abba callaa beekaa jedhu. Akkinni ammallee guyyaa qiyaamaa hin beekne wanni mirkaneessa. Akka dhuguminni haamil guyyaa qiyaamaa hin beekne ergamtoota isaa doonni waliin jaanchuu gaafii gaafatan. Gaafiin itti gaafii wanni akkinni guyyaa qiyaamaa hin beekne ka guyyaan qiyaamaa yoo midhanii gaafannaan inni ani hin beeku waaqa abbo callaa beekee akkas jechuun waaqii ilmaatiif hafuura qulqullooleen hin beeku jechuudha. Akkanaaf ilmaaf hafuura qulqullooleen waaqummaa hin qaban jechuudha. Waaqa abbaa callaa beekaa jechuudha waaqa tokkochi Yesuullee ergi hafuura qulqulloolee yoo namaan dubbachuu fedhe karaa hafuura qulqulloo namatti ergee raagotatti ergee nabiyyootatti ergee nabiyyoota dubbatu karaa hafuura qulqullootiin hafuura qulqulloo jechuullee namni islaamaa kan beekne ruuxul qudduus jechuudha. Ruuxul qudduus jechuun hafuura qulqulloo. Duuba akkinni guyyaa qiyaamaa hin beekne wanni mirkaneessa dhibiin Mataayoo 16 qajeeltuu 28 Mataayoo 16 qajeeltuu 28 maan jedhe Yesuus dubbatarmatti dhugummaan ani isaniin jedhu
jara arm ejaanji kan keessa nam hag ilmi nama guddin ufiitiin dhufutti indoone jiraa nam guyyaa qiyaamaa kayee sun gaddee bakka guyyaa qiyaamaa kayee sun gaddeebu aga guyyaa suni jiraatutti san kan isanii kan kee jiraa jedheen armatti inni waliin akkas jedhuufi namni kun qiyaamaa borii fiftaanse qiyaamaa baadhagan shanii gan kudhanii se akini guyyaa qiyaamaa been sunillee wani mirkaneessa tokko sun maan jedheen warra jaree armi jaanja kan keessa warra adoon doonii ani itti gaddeebi'u jira jedheen guyyaa qiyaamaa guyyaa muummee sun mataa 16 qajeeltu 28 ammallee mataa yum keessa mataa 24 qajeeltu 34 mataa 24 qajeeltu 24 irratti yesuun ammallee jecha haanitti deebi dhugumaan ani isaniin jedhu wanti kun cufti atoo nami amma jiru hin obbaanee taatii jedhe Niko Osa Matthew 24 verse 34 From the fig tree learn its lesson as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves. You know the summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near at the very gate. Mataayo 24 qajeeltu 32 irraa hojjaansine qajeeltu 33 akkasuma yoo waan kan agartan waan inni am iman qawaayee qiyaamarra akkasuma yoo waan kan agartanii akkinni dhiyoo jiru ka diqqum isan hanqatu beektanii akka deebiin isaa amminni wakkatti yoo ta'e gadhuuf beektanii duub dhugume waan ani saniin jedhe wanti kun cufti atunamii amma jiru hin obbaane taatii mee afaan fedhan dubbifna flasun Truly I tell you, this generation will not pass. Generation intun warri sanyi intun ta'am warri amma salaf gubba jirtan kun. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Tun cufani singarsiiftu akini beek qiyaamaan beene biqarsiiftu akini waaqummaan gargarsiiftu wanni kun cuf taatee adoni mo kun obbaane wona kun cuf buutamtiyeen himani amma araama qiyamaa sun jedhetu 36 maan jedhe 24 irratti nami hojjaaf guyyaa sun beeku injiru malaayikaa gubbaatiif ilmilleen hin beekan jedhe abba callaa beekaa yonni ilmilleen hin beekeen kan abba callaa beekeen afurii qulqullooleen hin beeku jechuudha wanni dhibiin amma lakkinni waaqummaa hin qabne agarsiisu guyyaa tokko beelay waaqin beelaa beelti qabatti mukdotii tokko mukgiriin kaa waan midhaan qab fakkaatu fagoo argi Basinaan beel qabamee muu kanan gar muksuni naasa achi beel qaba midhaan muksuni muksun midhaan irra laaladha matunda wayii irra nyaadha
يوني ديما في مخي خام ميدان توكو بنجران ماركو أنا كني لقيت وان كان يرا وني ني مخصو نيرا ميدان نبي في برات بر مخي خون دالوني تيد برات بري مخي خون دال إنجين نجر بري سخناني تي يودو مني واقوم ما قباتي خلني بيخ واقوم ما قباتي تسمي نفع ويسيا كسبانتو نفع واقوم ما فرتي أمو بيخو في ليلة فكاو مال واقوم في تالس أكيد نفسر جيسون إنجر أكيد نفوه الله جيسون إنجر مخصون أدو بيرينجينا كنيمو ميدان إنكام القربية خومال لما يسو قرواقي بيلا بيلتي ميدان إسبر باكيب تمانقر تنشوفا كني واقوم مانقام غرسيفت ما جنان يجي خوانيا تات وداني فنجان لين كابيتشو إنو دان لين فنجان لين واقيد وداني فنجان ديما واقا كم وينو دوم واقا تاتي دو مركو مانجي بيتوانيني مخصوصي ميدان دابيفي برخانات بر ميدان مخي ميدان ألوني تيد بري مكنا خناني تيد سيسونين إني دالينجين نيجي يوني واقي سيسون مخام بين مان ميدانين بين مخو في يوني دوم واقا تاتي تنجوفاني سينغر سيفت أكي يسون واقم من كم غرسيفت أكيني واقع والكتوم من كم غرسيفت واقع كتابي ساكي ستة فرتمي لمرة وانجري أن قدين كينا ما ولين قودة دويد واقم ما قدين كينا ما ولين قودة دويد أنا فما واقع كتابة قابة سيرة لكيستي واقي أوائل ناتوچني نفسوه إنكو بالو الشركة ناتوچن خوان دي بي رانغا واقي فتن أن إنكو بالو واقي لغاسون نور توكوچسون أكنا آيان هدو تاكيسون واقم منقام لغرسيفت هدو أما مغانان كسابا تغافي وانا أم قرآن تا إني دبتي تا قرآن كيسات واقعي هدو ما جنان واقعي نقبو سيدة كتاب قرآن كان نقبو سيدة محمد نسير جيدة ما في جنة هدو إجيني تقوم توقتات ما في أكيدو دبتا دا تنالي غافي ديبي تنالي قوية إبي ورتشاني ديبي خانا سنيخنا أكنا والسلام على من اتبع الهدى